ta'ee na moksite na hiite. Erga garuu erga onnee qabaattee immoo na hiiktee akka nu ba'u na hiiku qabda. Ho'amillee sin sodaatu. Fincaanaami santu maqaa na balleessi. Namni akkamitti ofirratti fincaa? Saree. Achumatti. Sumayyaa eeggataa. Sumayyaa maalaan isin Sumayyaa dhibamu. Ani isin jaaladha. Akkamitti sa'aatuma sanitti namni jijjiirama? Akkamitti nama ganane sa'aatii sanitti na gante? Osoo duuna illee olumaan duuna jedhama malee. Anaaf bareeda barumsa naa. Sila kan isin walitti araaramtanii fi birriif duraan wal loltanii turtanii amma birriif jettanii walitti araaramtan. Bunni saree isin jette ayyuun eessa jirta? Dhuftee viidiyoo daladdamoonni ifta bunni. Kottu dhugaa. Hin qaanfatanii kottu waanuma jirudha dhugaa kottu. Qaanfattee baduu keetii amma. Kottu. Egaa ayyuun akkuma argitanii Sumayyaadhaanii otuutii na hiitte ani isin dhiisu jette. Akkuma kaleessa gadda dubbachaa jirru. Ati na hiitee gootummaa keenyatti agarsiiste. Garuu jechuun otuu na hiitte ani isa bunniin ofirratti fincoofte miti. Ani immoo taa'i jedheeniin si fincaansisa. Taa'i jedhee si teessisee si fincaansisa. Ofii keetiin fedhiidhaan fincoofte jechuudha diniggateedhaan osoo hin taane. Kanaaf jennaani ani jibba sirraan qabu. Ani kabaja Sa'iidoof iyyuu sitti hin bu'u. Maaliifituu ati na hiisiftee kuni gootummaa miti sodaadha. Sodaadhaaf na hiisiftee jettee kanarraan iyyuu immoo abshaalummaadhaan na qabatte malee annama nama gad jedhu miti annama nama intinii ta'uu miti abshaalummaan qabatteetu na hiite malee annama si gad jedhu miti si miti ani dhiiraaf iyyuu gad jedheen beekuu jettee umariin immoo wajjin dhufeeyyuu wajjin deebi'anii mucaa barbaadanii turanii ani mucaasee jalaan fuudhu. Ayyoo namni na tuqe malee hin tuqu. Ergasiyyuu deebi'anii dhufanii jiru. Ani garuu homaa ittiin dubbanne deemin jedhanii mana seeraa si geessa yoo feete illee deemii yoo feete immoo dhaqina iyyadhu ishee fuudhe jedhe ani mucaa keen fuune jedhe nagaa ofirraa geggeesseetti waliin qabattanii maa ayyuu dhugaamaa geggeessite jechuun kaameraan banattu barri taraadha ayyuu jechuun ayyuu dhugaa dubbachuuf hin kaffalattu ture duddaamma akkuma taftaa hin kaffalattu irraa dhugaan siin jedha kaffalattu video tini mi ofti akaffalattu dhugaa kaffaladduudhaan akaffalattu moo haadhiiftu moo akkasumatti haadhiiftu duddan deeffattu hidhamtee mateessi jechuun waliin qabanii mootii laata isin maal jettu warra koomentii duddarraa deeffattu moo hidhuu dhiistee ifaafatti walitti ba'anii wala dulla ammoo wala qaxaqqaxa ammoo mee isin maal jettu jechuun walitti oofaan jiraan illee maaf jennaan namatti tola viidiyoo irra ilaaluudha. Nama warree bolaaluun namatti tolaa jechuudha. Kanaaf jenna wal qaxaqqataa dhugaa itti deeffadda dudda kee baafadhu ayyuu baafadhu dhugaa kaffaladhu. Sumayyaa miskiina humnaan qabdu anaa yaatu. Isheen ana ijoollee itti yaade boqo nan qalladee dhiisi. Ijoollee dudda kaffaladhu jaanii jettanii koomentii jalatti barreessinaa fi dhugaa nan qalde annaa qoose Sumayyaa miskiinaadha ijoollee taate ijoollee lamaati. Isheen kun waxxaatiidha dhiigirraa gadi nammine. Isheen kun waxxaatiidha dhiigirraa gadi nammine ani nan qoose ani harka keessaan qaba. Ani keessaan qaba ana keessa kanan buufne bicha malee jechuudha ayyuu dhugaa bunni maarrabsi taree bunni akkam maarrabsi tate bunni bar nuqaan isite ayyuu dhugaa rabbi bunniini nuqaan isite maaliif jara warra soddaa biratti hedduu maqaa guddaa ta'e ayyuun illee nama kolfi kaajoo jaarsisee illee nama kolfa argite miti jaarsi oosheenis inuma kolfe wallaa innillee bunni yoon viidiyoo gadhiiste jechuun wanticha nama kofalchiisa. Akkamatti fincoofteetti ayyuunu ayyuu hin kurkursinee dhugaa ishee hin kurkursinee gaafachii kaasise seenii barri si gantee sokkite bar dhugaa rabbi inuma ganamtee jechuun gaafachii kaate maal jetti bunniin
Gaafachi balbanni baname mee maal jetti? Rakkoo bar dhugaa rabbi. Akkasi ka viidiyoon isaanii kana fakkaata. Hundaafiyyuu jechuudha baga rabbiin isin oolche, baga rabbiin isin baase. Sababii baga rabbi isin oolche hundaafuu jechuudha. Sumayyaan nama miidhuu miti, nama godda'u miti. Bakka beekama difiratiidhaan dhatte difirummaase bakka daffaa akka taatetti agarsiisuuf dhatte malee sumayyaan nama miidhuu miti dhugaa dubbachuu fi hin miitu jechuudha. Otoo akkasittiin argite maaliif isa seenqalee isa dheengaddatti fokkoraa turtee fi isa seenqalee isa dheengadda haasa'aa turteefitu bakka zimjettee dhatte malee otoo sharriitti yaadde otoo hamaatti yaadde amma ijoolleen tokko maal jedhu koomitii jedha of eeggadhu si ajjeefti sumayyaan haadha bar sumayyaan. Namni haadha ta'ee jiru tokko nama ajjeesu bar haadha ilmaan qabdi. Ijoolleen ishee bor maalirra akka geessu yaadatti bar kanaaf homaa gochuu hin dandeessu. Si ajjeefti ayyuu maarra jedhu koomentii ishee amma jalatti mee dhaqaa laalaa dhugaa rabbi. Si ajjeefti ayyuu sumayyaarraa fagaadhu. Hommaan tokko waan gootu hin qabdu. Otoo ajjeefte deen summii laatteef ajjeesti yookaan immoo baraatti geessitee hiisisti. Malee ofii isheetti dhufteetti mul'attu. Otuu hayyuu miidhaa qabaatte sumayyaan bollaa gara laafettiidha. Sumayyaan ijoollee Oromoo guddisti bar dhugaa rabbi. Ijoollee Oromoo wajjin kan isheen viidiyoo hojjettu. Jara isaanii wajjin hojjettu nagarree maa? Argitan miti? Wallaa ijoollee Oromoo guddisti isheen gara Oromooti. Amma zarinnatiidhaan namni ijoollee naasoftu hayyuun illee amma gara zarinnatiitti geessitee Oromoon goota Oromoon akkasii jettee dubbachaa jirti. Ok hin beekna. Gootummaa Oromoo osuma irratti barre. Dhugaa. Siidhanii siree irratti barre barisa siin boonna bar dhuga badhaasa qabda ayyuu badhaafamta maal taatan isin ajjifte sachi kaate rakkoo bar kanaaf jennaani sumayyaan nama miidhuu miti ayyuu nama godda'u miti garabbitu si guddaate ijoollee Oromoo wajjin zur jettee if garagaltee hin ilaaltu jechuudha. Ijoollee Oromoo wajjin kan isheen viidiyoo waraabde argitan miti ajjaabiin ishee ijoollee Oromoo wajjin argine. Gwadubbachuuf sumayyaan miskiinaa sumayyaan gara laafettiidha. Nama guddisu malee nama miidhuu miti. Otoo si miite baraatti si geessite si qaqqachiisti. Dhugaa rabbi amma nama miidhuuf kaate ati afaaniin dubbattu bar. Yoo nama miidhuu yookaan nama gombisuu barbaadde lafa jala gootee gombista malee afaaniin dubbattee yookaan qaamaan itti mul'attee miti kan diina kee ofirraa gombistu. Akkanumatti hin jiraa miti hin beektu qaama akkatti diina ofirraa gombisan suuta ofirraa gombistaa jechuudha. Garuu sumayyaan kana miti ofisheen qaamaan dhattee sanuu viidiyoo waraabdee miidiyaarra gadhiiste. Normaal dhugaa rabbii normaalidha. Miidhuun barbaanne jechuudha. Ayyuu miidhuun barbaanne. Otoo miidhuu barbaadde viidiyoo waraabdu lafa jala ishee galaafatti. Lafa jala ishee gombistii jechuudha. Akkuma miimoorii fuusisiifte sanatti gombisti malee wallahi homaan gootu. Waatakka sumayyaan hin sodaatin isheen iyyuu galateeffatte dhugaayyuun. Isheen gidduun bu'inaalaa gidduu buutanii zarinnatiidhaan hin dubbatinaa isaan bor walitti raramanii tokko ta'u isintu gidduutti qaana'a. Dhugaa rabbi ana wayya. Ana ishee gara jillachuun dubbanne yoo ayyuun balleessite ayyuu dhiisa akkasin ta'u akkanan ta'u jedhee ishee dubbadhu kanaa wayya. Isin boodan qaanfattu warri gidduu deemtanii fiishkaa hafuuftan kun. Dhugaa rabbi uummata koomintii. Boodan qaanfattu kun amma ayyuun sumayyaa faarsitee sirriitti ture. Isin sumayyaa faarsite eessa litti dhugaa rabbi argitanii isintu gidduutti saalfate isintu gidduutti wannootaa jechuudha. Garuu viidiyoo tokko nuuf waraaban dhugaa dhoosaatti hin dubbatinaa malee viidiyoo tokko waraabanii gannuu fadhiisan walaaree banne ayyuu deeffadhu dudda kee dhugaa nasiin jedhe deeffadhu viidiyoo nu gadhiisaa ni laalla jechuun mi'oof.